السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميخو تاسينا غرتي دام سنمني هندينو بچو قابو في أماس ركنا خيستو غرتي وري أبا منا براك أبامي إلمو ولين باي تكرك تشاجر والله خليس الراجل قابي أكس نموتو آغدن ديو غرتي نتي إيا جراه دو تكغرانا نياتي أكن قولو دابي أكن تو دابي والله باقي تكا ونما دينيا كان فايدو شرفته أسمانو بليجن كيا يفيق أخي ستو شامرانيس وري سعودي عربية أخي سجرتن ومني شامراني تلي خي جرا ديروكو فامتي دلال لي وليني قلني جراني إن شاء الله وفمي قادا ميخو تاسينا وانا جايبا وانا قرتي قرا في اللي لقيو في الدول فاتو تكا حركا قابا وأنا دوتا كجرانا ما نعطوا يشوف هذيتي فكينيا ميني قال لا ميخو تاسينا مينا ما دبتك كجا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مينا ما دبتك كجا نما دبتك كسينا ميخو تادا أكس شير اللي وليف جودا والبرانجي على اوكي ميخو تاسينا مشير وليف قولا لما ربتك سينا مينا وما ربتك نيه قال له خليسا أبليتين تنيتك جولي أرسيتي ندولتي هل كان كيسا قرتي ندولتي دوتك مالي جي كسني بوجي مالي جاني أبو كنا كنو أبا مناخ ياخي نجلاك أبني سين خرجي خنا جراتي سيا أبا مناخ يا نجلاك أبني دعاي نافقود على جي تاجرتي بيتا أسمعنا كدعاي بوتنيف دعاي سيسن اسم برانجي وبرباديت دعاي نافقود على أبا منا يسي جلاك أبني سين قرتي إلمو قبدي مال قبدي ريال خمو قدن والرئيسين بردليدي وبليوان كيا نعم سكنا والبرانجيا warri gartee wanna akkana shawwadamaa jirtanis dhaggeeffadha please jarjartanii rakkoo keessa hin seenina please na dhaggeeffadha waan isiniin jiru warri gartee biyyoota arabaa keessa jirtan yookaan biyya saudi arabiyaa tana keessa jirtan na dhaggeeffadha waan ani isiniin jiru kana guurii gurraa gurradhu na dhaggeeffadhu rakkina obboleettii teenya raggee kanas guurii gurraa gurradhuuti dhaggeeffadhu akkana naan jettee obboleettiin teenya tun kadir du'ayna gudi akkanatti rakkadheenaan jette maal taate yaa obboleettiiti yaan jeen ani ijoollee arsiiti abbaan manaa kiyyaa mootummaan akkuma gabbee akka saliiba ilmaa fi mucaa bita jee akkuma gabbee biqaalarraa qabanii naan jette duba maal rakkoo qaba kun namni hundi qabamaa jireenya lakkisanii miti naan jette maalire warra tokko isiin ji'a lama bira hojjette karjii keessa magaalaa riyaad karjii ji'a tokko bira hojjette ji'a lama bira hojjette ji'a lamaan bira hojjedheetti gurbaan mootummaa keessa hojjeta yookaan ammoo warra gartee mubaayizaa kana keessa hojjeta shortaa jechuudha. Amma kana isiin gaafa abbaan manaa isii qabamu san isiin tarii muka isaan bira jiran fakkaatee madiri inni kun mootummaadha. Abbaa manaa kiyyaa qabamee jettee warra bira dileetu kanaan dhaggeeffadhaa guurii gurraa gurradhaadha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Abbaa manaa kiyyaa qabamee jetteeti Suudii yookaan Araba bira dileetu kanatti himte. Arabtichi seefuu beeste kajuu deemati nama naasoo namaaf hin qabne nageetti. Arabtichi isiin bira daleeydu maal godhe beektu waan dhageeyyiitiifillee gurraaf hin tolle jechuudha. Waan garaa nama nyaatu akka malee. hedduu takka kanaafin rakkinni ilmaan oromoo biyyoota biyya keessattuu biyya arabaa keessa jiraatanii rakkinni ilma namaa dhugaa rabbii dubbachuuf namni gaafa gabrummaan dhufeewu rakkinni kanaan mudanne gaafa gabrummaa jechuun gabrummaan beeytanii maqaa gaafa fakkeenyaaf Bilaal ibn Rabaah faan bitamanii biyya tana dhufan garteemi gaafa sanu rakkinni akka arra ummata keenya kanarra ga'e ni geejjee yaadu maaliif kun ammoo olin baane tarii mumkin kun san caalu mala tarii san isa kana caalu mala garuu an akka mataa kiyyetti hedduu takka wallahi
tokko filama beeke kan amma nuti dhagayaa jirru yookaan gartee kan namoonni akka ta'an dhabanii rabbumatti himatanii namatti himatanii dhabanii gizee nuti ol baanee sagalee taanee waan takkaa filama dubbannu dhufanii nutti himatan nam tokko filama garuu akka itti himatullee dhabee taa'u hedduudha dhugaan isiniin jaarsi ilmoo irra dhiisee kabiraa kutee kataatu wallaalte Please me Said Yusuf illee dhuftee jirta Said Yusuf ja me Said Yusuf obboleessa kiyya atillee gartee biyya faranjii biyya badhaate keessa jirta na dhageeffadhu atis obboleessa kiyya qaali warroonni biyya faranjii keessa jirtan please rabbi isinuu sodaadhaati rabbi oromummaa waliin nuu kenne sallaalaati sagalee nuuf ta'a deema nama shanii fi jaanillee taatu UN duratti baate hiriira nuu ba'a hay Please rabbi isinuu sodaadhaa mee kun amma mootummaan biyya tana waan biraa takka jechuutti hin jiru mootummaan biyya tana mee mootummaan biyya sanii haanurraa tarakkabu mootummaan biyya sanii lammiilee isaa fudhachuudhaaf qophii haa ta'u jechaa jira Please rabbi jaati yoo embaasii duratti hin beekna deemaa UN duratti nama shaniin illee taatu aboo koronaa kana sodaatinaati rabbi koronaa isin sodaattan kan isinirraa haa qabu waan biraatiifuu gannuma baatanii lammiilee teessan Oromoo tana deemaa gabbaati sagalee ta'a rabbi isinuma sodaadhaati boo way maaliif teenyee jakaisa waliin rabbi isinuma sodaadhaadha maaliif teenyee rakkina olitti eeyna mee ta obboleettii teenyaa tana isin haafitu obboleettiin teenya tun akkuma isiniin ji'a lama warra arabaa kana bira daleeti abbaan manaa isii qabame erga abbaan manaa isii qabame arabticha kanatti himti arabticha mootummaa keessa dalaganatti fakkaate akkanatti abbaan manaa kiyyaa qabame jetteetti arabticha bira daleetu kanatti himte jechuudha erga abbaan manaa kiyyaa qabame jettee arabticha bira yerutti himteetti ni baasa ana xallaa abshir jetteen abshir jeen ana xallaa abshir jeen miciyyoon gammaddeeti abshir jettee isa abdattee teesse jechuudha boodarra maal godhe okay ni baasaati riyaala 10,000 qopheeffadhuu jeen isi bira taa'ee riyaala 10,000 isiin bajjee lama osoo bira hojjettuuti abbaan manaa si qabame beekadhu guurii gurraa dhaggeeffadhuuti hin shawwadamin shamarran Oromoo yaa nama Oromoo hin shawwadamin na dhaggeeffadhu isiniif nima wallahi rakkinni Oromoo kun nama maraacha sii galee nama maraacha akka malee nama godha sii galee garuu nu warra keessa jiruuf gartee hedduu takka wanni rakkinni xiqqaan tokko gaara nutti fakkaata maaliif keessa jirra waan ta'eef nu laalata waan ta'eef garuu silaa namni Oromoo namni dhiiga tokko eessallee yoo jiraate rakkin obboleessa tokko yookaan rakkin obboleettiin teenya tokko mudatte waliif dhiiguu qabna waliif rifachuutu nurra jiraata sheer godhiitii bakka hundaan gahi maaliif teessee obboleettii teete obboleessa keetti rakkachaa jiru sheer godhi way kanaaf obboleettiin teenya tun amma arabticha bira jirtu kanatti himte arabticha bira jirtu kanaan akkanatti abbaan manaa kiyyaa kun gartee qabameeti jettee ergatti himte niin baasa jeen abshir niin baasa jeen okay jettee michiyyoonis gaa bira hojjette namni bira nama bira hojjetan tokko hin shakkani riyaala 10,000 liqeeffatte irraa fuutee arabticha kana kennite boo dhaggeeffadhu barnootaas irraa fudhatta namaas rifachiisaa dhaggeeffadhu ani akkaan itti micoosan dhiyeessullee dadhabee miciyyoodhaan dhaqiiti ulaa arabaa dura dhaabbadhu iyyiin jee waan hin godhu ollaalee edan irratti dawwaltee turte maaliif sagalee naaf ta'e narratti dawwalte isiin garuu an akkaan godhu dhabeetiin deemii ulaa arabaa san dura dhaabbadhu iyyii rabbi si furaa deemii iyyiin jee ulaa arabaa dura dhaabbadhu achi booda obboleeyyan kiyya wanni itti ta'e maaliif riyaala 10,000 fuutee arabticha kennite erga riyaala 10,000 fuutee arabticha kennite arabtichi maal godhe jaarsi kee bahee jira deem manatti eegii jee bakka isiin daleeydu mumkin karaa manaa oofee na fakkaate akkas na fakkaate akka isiin jettutti hoggaa mana dheeyxee mee ween abbaan manaa kiyyaa jettee qarshii 10,000 irraa fudhatee beekama 10,000 kanniteefii jirti kaan liqeeffattee kaan bakka feeteefitti itti kannitee jirti arabticha kanatti riyaala 10,000 jechuudha riyaala 10,000 yeroo ammaa kanatti baaftee nama kennuu dhiisi arabni warri abbaan biyyaatu yeroo ammaatti 10,000 isaaniif dahaba garteemi 10,000 yeroo ammaatti arabaaf dahaba maaliif yeroo amma akka jiru nu warra gartee qansiraa qarshii takka takkaan hojjetee fidu kana dhiisi dhageessanii hoggaa kana isiin abbaan manaa kiyyaa naabee jettee gammaddee gammachuudhaan abbaan manaa simachuuf eegaa jirte jechuudha
yeroo kana garuu abbaan manaasii hin baane gurbaan maallaqa fudhatee xiqqisho turtee yoo itti deebitu maal jeen abbaa manaa keetii baaseetiin laal shuuf alayka laal filmii inni irra dalage laal guyyaa takka keessa 10,000 fudhatee filmii inni irra dalage laal qarshii birrii biyya teenyaa 10,000 fudhatee sitti hin fakkaatin riyaala 10,000 fudhatee riyaala 100 biyya teenyaa jechuudha qarshii 100 biyya teenyaa qarshii 100 biyya teenyaa fudhate hoggaa kana abbaan manaa keetii bahee jira baaseetiin garuu karatti lammaffaa qabanii jeellaan shuuf aleeka shuuf aqlii ummanni kun miciyyoo tanarratti hojjete asuma eeggadhu dubbiin hin dhumne eeggadhu sheer waliif godhi nama hubannoo hin qabne biraan geeyyaa obboleetii meeqaatu hubannoo hin qabne meeqaatu nama maallaqa kenne siif baafne jaaniini maallaquma silaa masruufa godhatee hanga abbaan manaa biyya galu yookaan haati manaa biyya galtuu teessee ofiin ilmaaniin aananiin bittu laalama intaltituun ilmoo qabdi beeki ilmoo qabdi haga silaa wooma silaa gartee ilmoo siitiif aananiin bitattullee jechuudha shuuf haguma wooma gartee ilmoo siitiif aanan ilmootiin bitattee ilmoodhaan jiraachiftuu irraa harkaa fuudhan jechuudha ergasii booda maal godhan okay mee duba abbaan manaa kiyyaa jetteen abbaa manaa keetii gallakkifnee jirra erga gallakkifnee booda mootummaan ammaas lammaffaa qabamee jira ammaan booda natti hin dawwalin jee bilbila irra cufate miciyyootuun akka taatu dhabdeen maraatti deemtee namoota gartee saayiboota siitii hojii ol mari'attee maal goote warra soddaa isaa laal arabni kafre namni kafraan jechuudha soddaas haadhaas abbaas hin sodaatu yaa obboleeyyan kiyya na dhaggeeffadhu soddummaa fi maarreen araba bira hin jirtu na dhaggeeffadhu deemteeti miciyyoon isaanii jaarsaa fi jaartii warra soddaa dhaqan jechuudha isin gaafa dura hojii laal dhaggeeffadhu wanni araba kanaan isii olitti hidhe ji'a lama bira daleeynaan inni kun akka waan mootummaa keessa hojjetuuti na abbaasaa riyaala 10,000 fidi jeeni irraa fudhatee jechuudha maallaqa kana achi booda maallaqa kana cinaa tokko naa kennennaan didee bilbila irra cufate miciyyoon lookishiina manaa gaafa hojii deemtuu san qabdi mana lookishiina mana isaanii kana warra mana soddaa isaaniitti itti dheeyxe geelee gooddanyaa sii fudhatee miciyyoontu ijoollee arsiitii akkas harji jiraatti riyaad harji jiraatti namoonni gartee gargaarullee dandeessan keessaana dubbiftanii gargaarullee dandeessan harji jiraatti amma hogguu kana warra soddaa isaatti itti dheeyxe warra soddaasitti himatte yaa akii kun akkana na godhe jette arabaa bar yaa akii kun akkana na godhe abbaan manaa kiyyaan baaneeti maallaqa kiyyarraa naa fuudhaa jettee achitti iniin iyyette hogguu isii wanti qaatu isii garaan guutuu jechuudha tumee gabbaasee jechuuf irraa mana keessa tumee gabbaasee jechuudha ani garuu maal goona namni tokko gisee dogoggoraa kee namni tokko eega dogoggoree maaliif dogoggoraa ni isin ta'u garuu immoo wanni kanaa kun akka isin hin mudanne ilmaan oromoodha dhugaan isin hin jaa wanni kanaa kun akka isin hin mudanne inni lammaffaa too inni lammaffaadha kunoo ammaan tana obboleessi keenya tokko natti dawwalee akkanatti haati manaa isaa abbaan manaa isiidha jalaa du'ee mana hidhaa keessa jalaa du'ee ofii isiiti ilmoo harkaa qabdi garaa qabdi siigalee kanaaf akka taatu wallaalteetiin kunoo na bira jirti mee miciyyoo tana gartee haga mee sagalee isaatiin isin dhageessisa biizii jaa okay miciyyoo lammaffaatiis obbal jaarsii isiidha jechuudha jaarsii isiidha mana hidhatti jalaa du'ee kunoo manfuuma tana jirti tun mana hidhaatti jalaa du'ee mana hidhaa keessatti isiin ilmoo harkaa fi garaa qabattee teessee rakkachaa jirti jechuudha rakkina akkanaa kana faa jira lammiiti jirra rakkina akkanaa kana faa nurra gayaa jira biyya tana keessatti hello assalaamu alaikum السلام ورحمة الله. ما يبرز لي قرتي نموني اللي نبتو يصير اللي تدوّلا لايف رانج راسو ما نموني ركنا جروخنا يجون وان براتي وصون تي ركنا جروخنا هانو ما دقيم قرّي ساتي ورّي قرتي بيجالاتي في بيجخيس جرانيس هاركنا كنا دقيني ميري فون تنمال نانجت تمي نما أكمين قرتي إفبرك أبي قرقارا جران نانجت تمي أنا سو نبرج راجون تاني كدو دقي إيش جرتي مين وين ميرا كيف دامي أبلي ينكي أوكي إسين منقوع جرتي آية
saahiba yatti hiriyitti isitti na bira galaana. Okay. Yatti tana abbaa warraa irraa qabame. Ishi. Gaafa irraa qabamu ilmoo qabdi garaallee qabdi. Okay. Abbaa warraa mana hidhaatitti irraa du'e. Ishi. Asoo hindura mallaqa dalagatanii lafaa qaban asoo isiin naa kenni ilmoon galfadhaa jettuun. Ishi. Mallaqa bakka biyya ergate jala. Okay. Gaaf kaanii ka rabbiin isalleen fudhate. Ishi. Isa fudhatee jennaan warri silaa isiin mallaqa inni biraa qabu sun inni du'ee jennaan jala garagalanii mallaqa isiin dalagatteellee ka dalagadhee qabanaan jette anaan dalagadhee qabaa mallaqa sanillee na jalaa baafatanii. Okay. Mallaqa walii qabanii sanillee jalaa baafatan. Ishi. Amma jala baafatanii abbaa kiyya bilbiladhee jennaan abbaan kiyya an warii maarii sanillee dhaqeen fuudhu rabbuma isa fudhate sanitti warra kennee itti dhiisa yoo rabbi urii si taa'e dalagadhu yoo rabbi fayyaa si kenne akka gartu ta'e of qabsiisii naan jedhaan of qabsiisee galuullee hin dandeenye asitti illee warri na qarqaara namni na qarqaarullee hin jiru akkana rakkataara naan jenna awwaan biraa waan si abbaan manaa si eessi jira abbaan manaa si eessi jireetti abbaan manaa isii mana hidhaatti du'e. Aywa akkamitti du'e itti gisee siif hin tume wallahi beeku kaana sumoliin haasahaa jiruun salaata jedhee salaatii kee jedhee yeroo an lammaffaa itti deebi'u du'e jedhanii na deebisanii obboleessi isaallee du'uu isaanii beekaa obboleessas jira akka bariisaa gaafa inni deebi'u guyyaa lammaffaa sannaa bilbilee sabbarinaan jedha achas naayyuu bilbiluu didee namni tokko namni na qarqaaru hin jiru ijoollee gara kennaa ammoo akka addunyaa qabutti na beekanii ani itti himachuu itti dubbachuu saalfadhee. Garri warraan tokko namni na bira dhaabbataa jiru hin jiran ijoollee battannooti innillee ijoollee battannooti naan jedhu. Ishi. Akkana. Inshallah abshir hundaafuu tayyib amma fakkeenya ibsiin tun ilmoo garaayis qabdi harkaayis qabdi jechuudha. Baatii 8 amma ka garaa. Ka garaa ka harkaa qabdu. Wallahi harkaa qabdu waggaa lama ta'e akkana. Okay hundaafuu miiciyyoo saniis of biratti waa miti natti dawwale okay. Inshallah. Ani jechuun an fagoo jira dalagoo baadiyyaa deemee jira beektaa kaadu. Ishi. Yoo jechuun manatti yoo nama waliin namatti godhee manatti itti hidhattee malee. Wallahi gaa mootummaan baabaa kiyya kun akkuma agartu kana hedduu gartee mootummaan biyya tanaa kun akka agartu kana gabba'uu namatti hin dhiiftu. Gartee bakka hundatti kun mootummaan hatta amma kun dhalaallee qabu eegalan akkuma agartu kana. Hundaafuu bakka inshallah mee gartee laalleeti akka gartee rabbiin haa qarqaaru bilbila sillee na ergiteemi. Si ergee jira. Aywa. Ishi mee qoy mee dawwa keeysaan qabu kanaani kaniin liivi waraabu jiru kanaanin qaba mee dawwaliif si mee qoy zeenii xiyyaan si ergaa dawwaliif jettaani yoo keeysaa qabaatte si. Keessa qabdi yoo nama sirra hiisise malee. Haya khalaas akka hoodho zeenii kanaan akka isiin namni narratti hidhu godhe mee duwwaa 5 9 7 afur 8 3 okay kun olaal isa kanaan akka gartee narratti dawwaltu akka narratti dawwaltu godhe. Okay. Abshir ayyee galatoomni garuu okay atilleen akkanatti obboleettiin intala Oromootii of biratti qabuu keetiif galatoomi akkanatti sagalee gartee akka isin gargaaramtu yaaduu keetiif galatoomi baay'ee takka. Ayyee ishi galatoomatillee yaada kana narraa fuudhuu keetiif. Yaa saba koo yaa warra biyya faranjii jirtan yaa warra biyya faranjii jirtan yaa warra biyya badhaate jirtan yaa warra biyya dimokiraasii keessa jirtan. Please lammiilee teessan tan hin jaalatanii. Please lammiilee teessan tanaaf hin quuqamtanii. Arra warri siyaasaa hidhaa jiruu fi miskiinonni mana hidhaa keessatti rakkachaa jiru kun miskiinonni alatti rakkachaa jiru kun tokkumaa bira rabbii bira tokkumaa bira nama lachuutu kaanis saba ofiitiif kaanis gartee dirqama jiruu ofiitiif. Kanaaf please rabbii jaa warri biyya badhaate keessa jirtan maallaqaan gargaaraa isiniin jechaan jirru. Maallaqaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jechaan jirru. Sagalee nuuf ta'a isiniin jechaa jira. Sagalee nuuf ta'a jechaan miidiyaa irra baatanii yookaan miidiyaa irratti dhuftanii liivii osoo hin ta'in jechuudha. Nama 5 fi 6 illee maan taane UN duratti baatanii.
UN dur anga miciyyoon dhuftu miciyyoon ni dhufti miciyyoon ammaan tana wanni isin hin jeetu ni dhufti inshallah ki isin dhuftu wanta kana isaan haadha geeni an haadha geeniif fitu jira beek rakkina kana hunda haadha geeniif rakkina kana hunda jira biyya tana keessa jechuu barbaadeeti mee please rabbii jaati mee share oliif godhaa mee warroonni gartee namoota biyya faranjii keessa jirtan Facebook aadii waliin qabdan taag irra godhaati yookaan messengeraan ergaaf mee please bar nuti wanni isin jechaa jirru bar akkaataa itti nu qarqaaraa isin jechaa jirru sagalee nu ta'an UN duratti arra nama 5 nama 6 baatanii lammiilee teenya ittanii waraqaa xiqqoo takka irra barreessitanii waan biraatiif nu baataniisa siyaasaaf nu baataniisa siyaasaa sammuuna isin oowwiftee tanaafuu nu baataniisa tana ta waaqayyoon ijoolleen maniidhaa keessa jirtu sun arra amantaan isaanii waaqeffataadha amantaan isaanii pirootestaantiidha arra amantaan isaanii ortodoksiidha amantaan isaanii musliima arra ijoolleen tun amantaan gargar ta'anis oromummaadha oromummaa waliin qabna duba arra amantii waliin foonu jenne sabaa waliin foonu jenne gosaa waliin foonu erga waliin jenne arra ijoolleen maniidhaa keessa jirtu tun namoota 50 oli ijoolleen maniidhaa biyya tanaa keessa jirtu tun sagalee ta'uufiin nuti bar wanni bar miidiyaa irra baanee asii wanti ennu isinii nu dhageeyaa fi malee namni afaan biraa nu dhageeyu hin jiru bar rakkina keenya kana nu dhageessanii tarii mumkin ol baatanii gartee warroota bakka silaa barbaachisu san nuuf geessaniidha malee araba afaan oromoo beeka faranjii afaan oromoo beeka please maaliif rabbii sodaanne please maaliif waliif hin quuqamne maaliif akkanatti jechuun maaliif akkana walitti eeyna rakkina oromummaa kana kanaaf deemaa UN duratti akkuma isiniin jee mootummaan biyya tanaa mootummaan biyya teessanii lammiilee tana simachuudhaaf carraan qabu yookaan lammiilee tana simachuudhaaf fedhiin qabu jechaa jira warri biyya tanaa sigalee sila arraan tana rakkinni biyya tanaa ta'e mootummaan biyya teenyaa qaata ibsa baasee jechuudha garuu rakkinni ka biyya teenya ta'e arkinee jirraami dhaqaa UN waan kana dhiibbaa gootu UN mootummaan biyya teenyaa ammatti abiyyi amma wanni inni barbaadu waa'ee kanaan gargaarsa guurrachuu barbaada waa'ee kanaan fakkeenyaaf amma dura mallas maal godhe ummata lammii biyya teenyaatii fi ummata biyya tanaa waliin buuseeti jidduudha birrii fudhate jechuudha kan maallaqa baasee biyya tana lammiileen akka galtu godhaa ture jechuudha kanaaf mootummaan biyyaatis rakkinni kun uumame mootummaan addunyaatiin gargaarsa fudhachuudha barbaade kanaaf obboleeyyan kiyya nuti waraabessa jidduutti rakkachaa jirra waan ta'eef rabbii jaati gartee nuti afaan keessa dubbanna garaan jabaatinaadha isin biyya badhaate keessa jirtanii isin biyya dimokiraasii keessa jirtanii isin biyya faranjii keessa jirtanii biyya dimokiraasii keessa jirtanii dhaqaa lammiilee Saudi Arabiyaa tanaaf sagalee ta'a sagalee ta'a UN duratti irra nama 10 taatanii yoo baatan bar sagalee taatanii bar jazaakumullah jazaa namarraan eeggattan rabbi irraa eeggattanii bar rabbi irraa qabdanii bar jazaa rabbi irraa qabdanii bar way amma mucaa gaddaa mucaa jimmaa dhiyoo tana maneedhaa keessatti du'e sanii nagarre maneedhaa keessatti du'e jee sadii dura mucaa san jimma ijoollee limmuuti moo maal maneedhaa keessatti du'e beelarraa kan ka'e jechuudha. namni maneedhaa kana keessa jiru nama kutaa takkaa qofaa miti nama gosa takkaa qofaa miti namni keessa rakkachaa jiru nama gartee ganda tokkoo qofaa miti. kanaaf obboleeyyan kiyya warri gartee rabbiin biyya badhaate keessa isin kaayee achitti isin darbate. mee gartee namu walirra wayyaadha mee gartee koronaa kanallee rabbi isinirraa qabu aboo waan biraatiifuu gartee koronaa waa gartee waan tokkicha kanaan koronaa waa wanti hin jettanii mee rabbumaa jaati mee dhaqaa mee UN numa duratti mee takkaa bakkuma takkatti yookaan embaasii biyya tanaa duratti mee hiriira nuu bahati sagalee nuuf ta'a sagalee walii ta'uun akkasiin sagalee walii ta'uun akkasi ulamaa'onni keenyaas rabbii jaati warri akka Sheekh Amiin Ibroodha warri akka gartee Dr. Jeelaan faan deemaa mee mootummaa sana harka qabadhaa mee yoo matallee dhungachuu taate dhaqaa mataa nuu dhungadhaa jireenya dukkana tana ummata gartee beelaan dhumaa jirtu tana keessa mee gartee ummata gartee Saudi Arabiyaa keessatti beelaan dhumaa jiru maneedhaa keessa du'a jiru kana ummata maneedhaa keessa rakkachaa jiru kanaaf akka sagalee mee akka gartee furmaanni dhufuuf ulamaa'onni keenya
ulamaa onni keenya dhaqaamee lammiilee biyya teessanii tanaaf arraan tana amaaraa jira as keessa arraan tana tigree maneedhaa kana keessa jira arra oromoo hidhaa tana keessa jira somaalee hidhaa tana keessa jira garuu ta oromoodhaa hunda caalaa rakkinni oromoo maaliif biyya tana keessaas akkaan jiraatu oromoodha yoo xiqqaate oromoon biyya tana keessa nama 100 olii jira garuu haqiqaan warra waraqaa hayyama jireenyaa qabu haqi amma rakkachaa jiru warri 50 namni 50 ol lammii Itoophiyaa ta'e nama 50 ol kan biyya tana keessa jiru jechuudha lammiiluma afaan keessan dubbatu kanaaf mee ulamaa'iin teenya dhaqaamee abiyyi kana dhaqaamee matarrallee taatu dhungadhaa mee saboo ishee maali boosa obboleessaa jaanii lubbuu fi dabarsuun numan jirtuusa nama dhungadhaa miila aboo mee dhungadhaa mee yoonuma furmaatuma fidi yoo lammiiluma teenya tana galche way saboo ulamaa'ii teenya maa yaabo Abdallah ibn Uzayfaa kuno sahabtichi guddaan nu caalaa naafisi caalaa darajaa rabbi biratti illee qabu sanu mooticha kaafirasan matarra dhungateetu ummata isaanuma baase isinis dhaqaati kuwaa safuun qabu kuwaa wanti hin qabu mee dhaqaati rabbii jaati gartee akkaataa itti gartee lammiileen tun akkaataa itti gartee ummanni kun jireenya dukkanaa kana keessaa ifatti gartee jechuun guyyuma tokko akka maatii wal harku hawwaa jiran gartee kanaaf karaa ulamaa'ii teenyaatiin wani nani dhaammadhu kana si galee OMN maaliif maarreen taane midileeshin maaliif maarreen taane faayidaan qabu si galee namni dhufee OMN irraa dubbachuun faayidaan qabu dhageessanii mi namni dhufee OMN irraa dubbachuun faayidaa takkan qabu wanni faayidaa qabu hojiitti jijjiiru kana dura dubbannee turre dubbanne amma gara furmaata fiduutti cehuudha malee ammaan booda miidiyaan abaluu nuuf hin dubbanne miidiyaan akkasii nuuf hin dubbanne miti way Abu Abiy Ahmed nuti lammiiteeti nuti obboleewwan keeti nuti ilmaan keeti rabbii jiiti garte lammiileen teetun osoo ati aangorra jirtu hin dhumini arra maqaa keetiifuu sii gaarii miti rabbumaa jiiti Abu Abiy Ahmed Ali yaa ilma oromoodha yaa ilma oromtichaadha rabbii jiiti lammiilee teetana galchi lubbuu baasi lammiilee teetan arra warri biyya tanaatu tuffachaa jira mootummaa biyya teenyaa kana yaa Abiy Ahmed Ali yaa mootii biyya teenyaa si galee sitti waywaanneeti si waywaanna yaa mootii biyya teenyaa yaa ra'iisa biyya teenyaadha mee nu gartee ummata lammiilee teetan guyyuma tokko mee ijumaan laalime mee maal akka lammiileen teetun biyya tana keessatti ta'aa jirtu mee laalime garaatiin jabaatiin ummata kana bulchuudhaaf boru gartee osoo ati amantaa feetillee taate osoo ati amantaa feetillee qabaatte waaqni ati itti amantu san suma gaafatti amantaan feetee waaqeffataa isaa taatu kiristaanummaa isaa taatu piroostaantii isaa taatu islaamummaa isaa taatu amantaan feetee amantummaan feete sinigaleemi amantummaan feete nama miidhaan jettu lammii ofii tokko keessattuu mootii ofii tokkoon miidhaan jettu amantiin fedheewu sabni fedheewu gosti fedheewu kanaaf please warri gartee maaliifin mootummaa biyya teenyaa kana karra dhabeeta furmaanni isaan achiin dhufu tana jala muraa beeka please an dhugaan isinii madhageeffadhu feetuuna jibbi feetuuna ajjeesi furmaanni isaatutu dhageessanii isaatu mootummaadha isaatu gartee hayyamni isarraan kennama kanaafu isa jala kufuudha isaan gartee miilaa fi mataa yoonu ani wallahi wabillahi bakka inni dhungadhu jee dhungadhe akka lammiileen too furmaata harkatu hin godha maali saboo bar namni kun bar dhiirummaa ofiitillee gaafa namatti garsiisee bar dhiirummaa nu garsiiftee bar akka biyya bulchuu dandeessus nu garsiiftee bar akka gartee nu fixuu dandeessus nu garsiiftee bar dhiirummaa tee nu garsiiftee bar mee haya amma nu dhiisa kaa duba rakkattee lammiileen tuni harka keetti kuftee duba amma furmaata ta'eef ka namni gizee namatti of agarsiise bar gartee nama dhiisaa bar nama dhiisaa khalaas amma sii gee dhiisi lammiilee tun gartee
nama biyyateeti nama kutaa keetii keessa jira nama qeeteetii keessa jira خلاص أما جهتي ما هيا مي فوتو ما بيجتناتي لما ميلاتي يناقل تجين قياتكو ورقاي تغتبي مي أكيسان دوران أبطل العالمي وي لما بيجتنا أمني بيجتنا موتو ما بيجتنا ركني بيجتي سنجتاجنا غاف أما ميت غاف دورا كبني رايتول شوف غاف دورات الراغاسي تول موتو ما بيجتنا ركنا بربادو موتو ما بيه سعودي عربية ركنا أبدا نوم بربادو أو ركيزو زين بربادو نماز ركيزو زين بربادو سادوريز نما غير ميزا موتو ما بيه دورة توريس أبيه دينك درو فيبر مغافة إيسا أوسو أني بيجتنا أوسو إني بيه بلشون كبتيني بيجتنا دو فيبي نما غير ميزا غافة سنيس ركنا خانا چالا بيجتنا مودته إنو ما غافة سن لولا ما كيسي تورته بيه براتي وللو تورته سلاها غافة سني خغرته خلاص ركنا دن دينيو نتيجاني وفرانا ما بحسن تورن دوبا الرأي أبي أحمد دوبا الرأتي الموروموتي دوبا الرنوس الموروموتي أفان روموس دوبا جدّرا سلا الران تنا قرته نما بولشام بيجزاني قرته نما تقرأ تقطع أني الران تنول بي أفان تقرأ تدوبا دفرماتان كابتوره الرأي المورومو بيجزان بولشافان روموتي نول بي ركنا خيونو بسده ركنا خيسان نمي نادا جو جرالاتان غافي نما تتايجو please هاي أبي أما فارسون بر أبي ديجرو متي بر أبو أبي करते इसे वर्रे करते नमने अभी ये फारसो अभी ये होजी ना इसे देख करूँगा अभी ये देख करूँ जो चुन होजी नहीं से देख करूँगा हो जत्ते सबक है जिरते अभी ये देख करूँ जामा मले अभी ये फारसो कफ्तीन गाँव चर्रा मीडिया रब्बो वरकते गाँव चर्रा मीडिया मोतुम रब्बो वरकते अभी ये फारसी थे यो गाँव करते बदी जुर्तु डोइसी थे अभी ये देख करूँ जाम अभी ये तो उम्मत का खासू जाम वर्रो तक कना तो गुरबा का नजला गूते करते अब वो रखना कना उन्दा नुगे आज राय चुरा सीने करे प्लीज आप आज वो फिलहाल प्लीज करते उम्मत का नाफ सगले थे आवरी करते बियोता फरंजी कैसी जिरतन वर्री करते बियो डिमोक्रेसी कैसी जिरतन वर्री यो अर्रा नमकुड़ानी गब्बातनी री रबूतन देसन अर्रा बियतन नमकुड़ानी डीसी नमकुड़ाला मान डीसी नमला मान गब्बाते वरका डीसी तो ऑफ कबत्ते बोराफ नी उल्फाता थक्का दूती आनी डगेसनी में थक्कान जिरू का बियतना उम्मत बकतोता बियतना कैसे जिरतो थक्का दूती का बियतना कैसे मीडिया नि जिरू मीडिया वाला बान जिरू बियतुन बिय नमल फातिम बुलते अब्बले यंके बियतना गज्जते देम तो उगाय सिनीम सिगले बियतना कैसे गज्जते देम गज्जते ती सिगले यो अति फकेन्याaf zim jettee tuma kadeemtu ta'e biyyitun si nyaatti hatta miidiyaan jiru miidiyaa kaysaanii qofaa jira miidiyaa walabaan jiru biyya tana keessa sila arra rakkina kana hundanii ibsan turan jechuudha kana duraas miidiyaan addunyaa waa'ee lammiilee maneedhaa kana dubbatee ture jechuudha lammii maneedhaa keessa jirtu dubbatee ture garuu namni keenya waan callisee gartee callisuu filateef naaf galuutiti nama siyaasaatiif kaatanii jettanii akka gartee wanti itti fiidan tunis lammiidha siigalee tunis dhiiga بروي نما تقوم نما قماش أنتمي وإيش فيك وي نمني قماش أنتم نما قماش أنتمي أول بيغان جاتون وانتي نجي تلما ماني نما قماش أنتم جي مالي نما قماش أنتم يتون دي آتو بيغ الرأولي بيغ الرأول سيقول الراول يجور خنا ببليين كي يا أبي أحمد يا قرتي المورم تجاه أني لمينك سلاو قرتي أتي واي سبوما وانتي خون انجرو أني لميني توبي هذا لميني توبي هذا بيجتنا غير ركّت جرتي خناف أبو ربي إجرامتاتي سيالال أمتك أنا إجرامتاتي لاري زين سيقول إجرامتاتي لالي أمتك أنا ركنا غير سافري تنا ونسيت الأمن ورّي لمي رياكيزي جرتو قفتينو لمي بيتينيا تري منيدا رياكيزي جرتو قفتينو نمكم ديدا مشاني أولي يجو ور خاغرتي موتم مانو كبك أبو إسحاب أنجي چورا نمكم ديدا مشاني أولي أوكي مكة أكسي جدة أكسي جيزان أكسي دمام أكسي خرجي أكسي أبو بر إيكا بر
qabanii tuma oromuma qabanii gartee takkaa'oo gartee oromuma qabanii biyya tana fidanii hidhanii malee hin jettu yookaan gartee warruma deeggartootaa fi deeggartoota abiyyiitii fi deeggartootuma lammiiluma hundaa'uu qabanii fidanii maniidhaa kana darbanii malee hin jettu jechuudha sii galee. sii galee. kanaaf inshaallah biiznillah izni rabbiitiin gartee inshaallah fuul rabbiin gartee waan inni fideessisu maaf beeka ammoo ani immoo obboleeyyan kiyya wanni naa kadhattan please ani gartee hedduu takka beeta rakkoolee hin fadhu rakkoolee hin barbaadu beeta rakkoo namaatiis rakkoo hin fadhu ifiifis rakkachuu hin fadhu si galee ifiifis rakkachuu hin fadhu garuu tabaranaa tana rabbi keeysis hin buusin jaadu waa hin godha si galee takkaa duutinuu kan nu yaachifteen beetu duuti ilma namaa ni beetanii bar duuti ilma namaa silaa duuti kana takkaa nama yaachifteen beetu jechuudha si galee wallahi. akka lammiileen biyya amma rakkate rabbiin umar gaafa si jeesuu fedhu sitten guraaru rabbiin hattaa ilma namaa dhiisi rabbiin ilma namaa dhiisi horiif gartee haqa kaaye ittin guraarini halaalchi qaliija malee akkana suuta qaliija sigal ajjeesuu feeta irrumaa kutuudha garuu karabbiinuu akkasi du'aaf jiru duniyaa irraa si galchuuf akkasitti site garuu ilmi namaa san hunda wallaalee duniyaa irratti du'a sitti harkisee jechuudha. Sigalee du'a sitti dheereessa. Hello. Salaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Fayyaadha wallahi. Jirra. Nagee meelii birra jirra maal jettan? Akasi me ayyee namaa jamaa eenyu ala oye haya me haya aisha hello wa alaikum salaam wa rahmatullah kamina gaya mee kun obboleettii teenyatanii reefu gartee hanga isiin dhuftuu isiniin jeesan dhuftee jirti mee waliin haa dhaggeeffannu maal isiin maal keessa akka jirtu eenyu akka taatee asumaan gartee barattanii warri gartee isitti dhiyaatan yoo jiraatanis obboleettii teenyatana akkaataa isiin itti gargaaramtu yookaan gartee akkaataa isiin rakkina amma keessa jirtu kana itti baatu akka fala dhooytaniif isiniin jenna mee obboleettii teenya assalaamu alaykum. Waalaikum salaam. Haa mee eenyu isiin jaa maqaan kee? Ani Fozia nanga. Fozia eenyuti? Fozia Abdul Muhammad. Ijoollee isaati? Harargee irraa hoo? Harargee irraa Gaaramultaa. Ijoolleen tun ammoo Foziyaatti mana ni beekti, Daraartutti illee ni beekti. Okay, Gaaramultaati? Gaaramultaa anaa baddannoo jedha. Gaaramultaa anaa baddannoo. Okay, mee tayyib mee rakkinni ati sirra jiru yookaan ta gartee ijoollee tun amma gartee ijoolleen tun ijoollee arsiite ati Harargeedha. Mee xiqqishoo ijoollee biraa achi deemee takka ilmoo ta'e san nama kennadhu xixiqqoo irraa achi deemee ilmoo ta'e nama kennadhu irraa achi deemee xiqqishoo biizii waan ta'eef jechuun zaamarraa akka wanti hin jenne jechuudha. Yookaan nama si bira jiru kamajjaana qabu laali dawwale akka isaan walirratti hidhaatun xiqqoo zaama qabdi. Majjana garuu namni kan waan jiru mana kana ta'e kan bilaa tokko jawaala yeroo isaa dhiqee jira malee. Namni si bira jiru ka gartee majjaana qabu hin jiru. Injil ijoolleen majjana qabdu ijoollee lameen takka jira waan qaba. Eeywa mee awoo daqiiqa meeqa si haasofsiisa keessan? Waa xiqqoo na dubbisiisu hin dhabu. Tasiisillee kaan kan isaan hin qabu. خلاص هاي مي هذا مي أسينو مي ما دقيامة مي ركني قرتي أتي قرتي أما سجرو تأتني ركشات إنجريتي جولين تون وان نبي تفنتي دولتي ميجي يو تكاكر ركشات جرا تورو مو تكنانجاني مي ركني خيمة ليو بليتي تي يمه أما ركني كي يزا زرل لين كوا هركر لين كوا نما نقدر قارب لين كوا بلين لين كوا بس ركني كي أنا وان نجوا إلهم اللي قرب تندو وان سجرا شوت ونلندو بس أنا وان نجوا أبشر أبشر إمبوين أبشر مالي فكينيا أبا منا كيتي يسجرا أبا من يجي جامني دايرة ما يجي تربو فاقي تدي من ميراتي من إيدا دوي إيه من ميراتي إيه سج من إيدا كمي كبامي شميسي شميسي خلو مريا كنا
beelarraa du'e moo abbaan manaa keetii dhawanii ajjeesan moo akkamimee irraa quba qabu waan irraa quba qabdu ni jira informeeshinii akkaataa abbaan manaa keetii itti du'e akkasii hime ni jira. Ganama sibii illaa sa'a sittaallee na dubbisee sa'a sittaasan boodallee salaata fardii salaatee bakkuma salaatetti achuma keessaa baadhatte ijoolleen naan. Mootummaa qabee ture isa biyya shortumaa qabee. Manumani seentee manumana biraa foote. Mana keessaa qaban. Jajjabbaasan booda immoo achumatti keessaa baatu wanta kalleen ta'an milleen dhukkubsanni guyyaa tokkollee oolee hin bulle. Eegarlee waraqaalee jira deemee waraqaalee jirallee fidee eegaa fidellee Jamaal Keeriyaa awwaalee naan jaan. Jamaal Keeriyaa warra kheyrii sanii awwaalee jaanii. Akkana naan jaan. Waan si gargaaran hin qabanii waan si gargaaran waan subhanallah. Amma ati ilmoo inni baatijaa guutuu hidhame mana hidhaa keessa baatijaa guutuu ture. Baatijaa guutuu fidee ji'a torbaffaa keessa achuma keessatti. Okay, ati gaara mul'ataa ijoollee aanaa baddannoo ta'e jechuudha. Gaara mul'atarraa. Ana gaara mul'atarraa aanaa baddannoo. Inni illee akkasuma aanaa baddannoo. Inni Muhammadii haa ta'u. Ijoolluma qe'ee takkaati isin ijoolluma qe'ee takkaati jechuudha. La qe'ee takkaan ani immoo girbis laguma tokko ni iddoo ani lagaa inni immoo badda. Jechuun ijoolluma gandi tokko ta'e jechuudha. Asuma wal barannee asuma wal dhufnee garuu biyya nan beeku asuma wal baranne malee. Okay, shabakaa ni qabdaami? Shabakaa jawwaala abdattiin ni ilaaballee jitee qabuun. Aya bakka inshallah ilmaan Oromoo gartee si gargaaranii mee gartee du'aayin awoo bar yaabu mee kun obboleeyyan kiyya rakkina akkanaa keessa jirra rakkina kanallee ibsachuudhaaf gartee hedduu takka nutti ulfaata amma miciyyoon tun gartee ka jirtu manfu'a iddoo jaamtu Riyaad keessa abbaa manaa isii mana hidhaa ji'a ja'a hidhamee ji'a ja'atti mana hidhaa keessa du'e. Ni beeytan gaa beela mana hidhaa san keessatti nyaata yeroo takkasii kanan sa'a 24 keessatti qabban yeroo tanaa ni agartan oowwii biyya tanaa ni beeytan siigalee san keessa qullaa si raffisan siigalee achi keessatti gaa rakkina waan inni du'eef rabbi Allahu alami miciyyoon tun garaayis qabdi harkaayis qabdi siigalee isii garaa qabdu abbaan manaa isii kun gaa mootummaa manatti itti seentee fuute yaa obboleewwan kiyya gaa kun miciyyoon tun gartee ijoollee fooziyaa eenyuun naan jaan jettee obboleetti tiyya. Hello. Allo. Fozia inu sinjan. La khatti warri gandaa si beeku khatti warri gandaa si beeku kami khagarte warri biyya taysan. Darartu. Lechun khatti warri biyya sani beeku maqaa kami. Darartu Abdoo Muhammad Ahmad. Ecco, maqaan isii Daraartuu Abdoo Muhammad Ahmadi gartee biitii isiidha Harargee baa gaara mul'ata magaalaa Baddannooti. Kanaaf obboleeywan kiyya obboleeyyi teenya tan inshallah yoo gartee rabbiin mootummaa kana ka gartee ijanarraa qabu ta'e inshallah dhaqee gartee bakka isiin jirtu rakkina isiin keessa jirtu kana wanne isii boochisu kana gartee akkaataa itti abbaan manaa si jalaa ajjeefame kanaas gartee biyyuma tana keessatti manuma hidhaa kana keessatti warruma gartee amma nu sagalee taanaaf jechaa jirru kana sigalee isaan kana warra dhiyoo tana mana hidhaa keessatti du'e jaansa keessa abbaan manaa isii nam tokko jechuudha. Waa takka irratti hin qabamne badii takka irratti hin qabamne manumatti itti seenan jechuudha. Manatti isaaf silaagaa namni ni beektan biyya tana keessatti akkuma waliin beenu ji'a keessaa guyyaa tokko ol harkanii guyyaa tokkicha manatti iyyuu si seenan jechuudha. Mootummaan seentee si qabdi jechuudha malee badii irratti si qaban yookaan agarte ka badii qabamu immoo qadiyyaa hidhama malee bakka biratti hidhama malee warra ammaa kana keessa hin geessan jechuudha sigalee. Kanaaf obboleeyyan kiyya gaa obboleessi keenya kun rabbi rahmataa godhuuf inshallah rabbiin gartee ilmaan saatis ilmaan gartee bakka ga'u rabbi haa godhu inshallah seenaa tana gartee nulleen ta'uu baatu ilmaan saa kun gartee inshallah biiznillaahi guddatanii gartee akkaataa kana tarii biyya bulchanii seenaa abbaa isaanii kana numa dubbatanii abshir inshallah obboleettii tiyya kanaaf bilbila keetiin gartee yoo dandeesse naada walii isinis obboleewwan kiyya gartee isin arsiidha miciyyoon tun Harargeedha garuu gandummaa osoo hin ta'in yookaan gosummaa osoo hin ta'in oromummaan gartee rakkinni namooma rabboomni gartee walitti isin fidee miciyyoo tan akka gartee rakkinni isii furamuuf ka barbaaddan isinillee jazaakumullah obboleeyyan kiyya.
in dhagayanii hello haya bakka obboleeyyan qiyyaachinaan haa dawwaltuu kalaasaniis inshaallah gaafa rabbi namni jeesse gartee dhaqeetiin gartee ilmaan oromoo biraan gaya akka ilmaan oromoo arkanii gartee gargaaraniin godha inshaallah abshir bakka galatoomaa isinis obboleeyyan kiyya okay haya bakka galatoo bilbila kiyyarraa fudhadhu naa dawwale okay okay manfu'aa bakka tam jirta fakkeenyaaf amma namni dhufee si gargaaru asumaan namni si gargaaru yoo ka barbaaddu ta'e manfu'aa bakka tam jirta haraaj jirta haya mee bilbila kee nuyi mee asiin namni fakkeenyaaf bilbila kee fedhee fakkeenyaaf yoo gartee ammumaarraa si qarqaaruu fadha yoo jiraatu ta'e okay mee bilbila si anu himtu mee fakkeenyaaf namni ammuma irratti dawwaleetu gargaaruu kafa dhufaa jira waan ta'eef namni gaamma waan aananiin bitattullee yoo kennaniif gartee arra ajirii takka so'aabaa gartee namni yataama gargaaru gartee nama rabbi biratti ajiriin guddoodha mee bilbila si nu himaame hello mee zeenii keenaa himi mee namni sagalee jii dhaggeeffachaa jiru achi cufaadha zeenii keenaa himi mee ati ni qabdaa mee zeenii siisan okay mee qabadhaa kun obboleeyyan kiyya duwwaa 59 qoy duwwaa 59 duwwaa 6 98 91 saddeet ilaal duwwaa 59 duwwaa 6 98 sagal takka 8 okay okay galatooma okay mee obboleeyyan kiyya warri qabattan mee kun olaal bilbilli siidhaa kana halo waalaikum salaam warahmatullah khadiireedha kun obboleeyyan kiyya raqamni kana gartee bilbilaati obboleeyyi teenya tana gargaaraa waan dandeessaniin okay haya maal jettan haya hin qabu wallaahi haya aho jazakumullah yaabo maashaallah maashaallah maal jettee mee obboleeytii tiyya anilleen feesbuuk marrattiin arke dalagaa baadiyyaan jira jiidhoo tanaan deemee raagalulleen geenya jii haya qarshii dhibbata akka sadaqaan xiqqoon qabdu fuudhi beeksiif maashaallah tabaarakallah okay obboleeytii tiyya asumaan xiqqishoo dhaabbadhu xiqqaan hin daganne naa dawwalii inshaallah jazakumullahu khairan namni yataama gargaaru gartee rabbi biratti illee sadaqaan san qarshii takka maan taane namni tokko har'aan tane isii yataama san ittiin gargaarti aanan bittii fi biyya tana ni beekta namni abbaa qabu katti jiraatu ka abbaan qabne gaa maalayyaadha galatoome jazakumullahu abshir akka isaan gartee itti geessan naa godha okay haya khalaas ayyeeshi bilbila san takkaanaa sii dawwalaniin qaba rasiida achi keeysaa hin qaba kaan keeysaa hin qabanaa sii dawwala yoo keeysaa hin qabaatin okay abshir haya galatooma haya kanaaf obboleeyyan kiyya kun ogaa bilbilli isiitiis kanuma qabadhaati mee dawwalaadha gartee gargaara obboleeyyan kiyya taama miciyyoon tun gartee naafi abbaan manaa kiyyaa ijoolluma qe'ee takkaati nama na gargaaruun qabu obboleeysan qabu obboleeytiin qabu biyya tana keessaa akkanatti rakkadhee abbaan manaa kiyyaa ni du'ee mana hidhaa keessatti du'ee jettee akka malee garaa nama nyaatti warri gartee gargaaruu fedhan wanni bilbila isii irratti irraa fuudhuu fedheef namoonni tokko tokko beektaa hin amanu gartee kanaafin akka namni amanuuf akka namni gartee akkaanan dhagee gartee qalbiin tiyya hedduu na jeeqamte kanatti mee namuu haa arku jeetiin bilbila isii kana irraa fuudhe mee dawwalaati gartee miciyyoon nama gartee waan feesbuukaa fayyadamuu isii miti nama gartee bilbilaas ijoolleetti na jalaa balleesseetti irra bilbilaati mee bakka jirtus gaafadhaa manfu'aa shaara isaan jira masgida somaalee biraan jireette mee achitti dhaqaati gartee xiqqoo qabdaniin bira dhaabbadhaa namni yataama bira dhaabbate gartee boruus inshaallah mumkin namni tokko anarraan tana akkatti rakkadhee
ani arra gartee khasnaa rabbi bira yoon kaa'edhe kunoo lakkoofsi seensaddaa teettu lakkoofsi kunoo asirra maxxansinee jirra. Okay koodiin duwwaa laal kunoo eewwa kunoo gootomsaa kaliif jazaakum la galatoom duwwaa 966 koodiin okay duwwaa 966 koodiin biyya tana. yaa bukaala isaa bona godhu dhiironiin qabaamee keessaa qoyme. Kanaaf obboleeyyan kiyya dawwalaadha nama keenya kana gargaara obboleettii keenya tana gaafa rabbi naa mijjeesse immoo viidiyoon illee taatu dhaqeetiin isiniif baasa mee miciyyoon tun gartee akkaatuma waanuma ilmaaniin gartee itti jiraachifattu yookaan gartee haga gartee biitii tun toltu wooma ilmaaniiniif qarqaartu amma yeroo ammatti namni nillee hin danda'u. Abdallaa Kadir Jimmaa mee raqama makana maaliif akka jala maxxansite naaf hin galu namni yeroo ammatti ofii isaatiifuu gartee mataa isaatiinuu jiraachuun itti ulfaate biyya tana keessatti yataama guddisuu dhiisi nama ofiitiif nama abbaa qabu namni haati haadhaa fi abbaan bira jiru akkaataa itti ilmaan isaanii biyya tana keessatti guddifatan afaanii fi funyaan irraa wallaalan jechuudha jiru. Kanaaf obboleeyyan kiyya namoonni gartee rabbiin waan isin kennirraa qabdan namoonni gartee yataama kana bira dhaabbadda arra miciyyoon tun fayyaa yookaan abbaa manaa qabaattee na gargaara jechaan jirtu laal nama mici ijoollee tana bira kaayyattee deemtee dalagattu qabaattee na gargaara isiniin jechaan jirtu. laa kana lakkoofsa kana lakki gartee mucaa'oon wallenuu naa dawwalaadhaaf as jala maxxanseensa ni dawwallaa fi qoy naa dawwalaadhaaf maxxanse malee kasii deemite lakkoofsi duwwaa jaa kasii 18 kana okkee naa dawwalaaniin gargaaree jechuu fedheete as jala maxxanseessa kanaaf obboleeyyan kiyya khayriin daga hin ifatinaadha arreeyooti naafete kasinaa rabbii biraa qabaanne kana dura silaa hin qabnu yoo immoo gartee rabbii bira kakaayyannu ta'e khayrii rabbii yoo hin ifanne rabbiinis nu ifatu balaa zamana deemaa jirtu tana jalaa irree rabbiin dandeettii isaatiin bobaa isaa jala nu kaayyataa jechuudha harki rabbii bal'aadha. Kanaafuu inshaallah biiznillaahi rabbiin gartee xiqqoo qabda riyaala 50 taane arra riyaali 50 bira waan guddoo si hojii qabu yookaan gartee si arra 200 markaa qabu yoo riyaala 10 isiisanii kan ta'e isiisaniif wayii godha maaliif arra ilmaanii nafaasaatti bittiif arra ilmaanii fi aanan bittiif. Okay bilbila kiyya gartee warri bilbila kiyya nagaafachaa jirtan kiyya miseenjeraan na dubbisa miseenjera keessaatiin akka gartee obboleettii teenya tana Halimaa Jamaal bilbila keessan laa bilbila keessan hin maxxansinaa bilbila keessan yoo maxxansuu barbaaddan bilbila keessan keessaan gartee kun amma kamiciyyooti bilbilli hin maxxanse kun beeka dawwaltaniiti yoo bira dhayxanii gargaaruu feetaniis yoo gartee namaan erguufi feetaniis si galee kanaaf wanni ajila maxxansinee fi kamiciyyooti jechuudha kun kanaaf ani warri gartee immoo akkamitti gargaarre keettan keessaan messengeraan gartee warri akkaataa itti wanti gootan takka inshallah guyyaa bira viidiyoodhaan yoo rabbiin alaaffise bakka isin jirtus bakka hamaadha bakka mootummaan jirtu waan ta'eef anni sodaadha bakka gartee inshallah bakka mijataa takkatti yaameetiin viidiyoo isin gadhiisee sarraafaas laallee fi akaawuntii biyyaatis goonee fi akkasaniin akka ammoo amma wooma gartee itti aananiin bittee ittiinif gargaartu wooma itti gartee ittiinif gargaartu godhachuu qabdi mee gartee namoota yaada kennachuu fadhu jiraansaa namoota yaada kennachuu fadhu jiraansaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبشر إن شاء الله أبشر اوكي warri fagoo jirtan gartee fakkeenyaaf namoota asin dhiyaatan manfu'aafaa jiraniin inoo bilbila kana kannitanii fituma miciyoo tanaa qarshii 100 takka geessiif miciyoo tanaa 1000 takka geessiif miciyoo tanaa qarshii takka geessiif miciyoo tanaa riyaala 5 geessiif jettuunis ma dandeessan ammatti hanga isin gartee lakkoofsettiin gargaartu harkattuu irratti dawwaltaniituma namoota gartee asii beektanii yoo jiraatan kafira keessanii jechuudha miciyoo tanaa fuudheeti kana aannan ijoollee bitattu yataama geessiif nu meettaniin sigalee gaafa harki mirgaa keessan sadaqatummaa harki bitaa keessan isiniin dhagayin maaliif tanaatu ajrii qabaa jechuudha isin galee
Okay, sabboon torsi asallaa itti mee ergadhaa mee warri gartee yaada qabdan ergadhaa. Kanaaf obboleewwan kiyya warri gartee rabbiin laaffiseef mee Muhammad Ali ja mee warri gartee natti achitti wanti jechaa jirtan okay. Okay, namoonni okay Fatiyaa Obboleeyyi teenya tana yetaamu guddiftii gargaaraadhaa jennee bilbila kana warri amma dhuftan obboleeyyiin teenya taraqama si as jala barreessineetuun yetaamu jirtii abbaan ammanaa isii mana hidhatti jalaa du'e dawwaltanii gartee wanti godhuu dawwaltanii gargaaruu dandeessan kunoo bilbila si as jalatti isin maxxansinee jira maqaan isii eenyu jettisa mee namni maqaa si reefu qalbeeffatamee barreessaaf mee namni reefu maqaa si qalbeeffatanii jala abdii Fooziyaa Ahmad Muhammad jette moosa Fooziyaa Muhammad Amme Fooziyaa Muhammad Amme tun beekan kanaaf abbaan mana kanaaf Fooziyaa Muhammad Amme Foozi wallahi maqaas daraartuu Muhammad Ammeeti kanaas waan deddiisanii gargara isiniin jaa salaanillee dhiyaate wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nagayaan naa jiraadhaa obboleeyyan kiyya namaa Oromoodhaa hundi keessa warri gartee akka kiyyatti rakkinni namaa yoo agartanii iddoo isin dhukkubsu